السلام عليكم أمة ببريدو أكم جرتن نجيا فيانا قبدني الروانين إسنجر سيسو سموسا لوكو يخين تشيكن سموسا كقولني إسنجر سيسو لا إن شاء الله نهر دفعنا وانين كبوكا لوكو دكمته كقولي داخمتين كبا كأجرتن لوكو سنما ما تبشر نجيتين بشانسا في jechuudha akka agartan humna shunkurtaan qaba shunkurtaas cireetiin akkanatti qopheeffadhe jechuudha. Shunkurtaan akka waliin bilchaatuuf waliin itti naqee jechuudha amma waliin akka bishaan fixatu. Yaa kana fakkaata akkami jirtan isin soomanni keessa maal fakkaata subhaanallah soomanni duruu hotee فيديو خنا جزين أما إسني قديسو سو مني توربان تكحفي في جتشولا إدي أنسى خنو كله بيفي زنجبيلين التناك يا سو مني برنا ما شاء الله تبارك الله ديمي إن شاء الله ربنا نفرحها قبلو سو من خيسانيس إبادة خيسانيس دعاء تيسانيس وهم ربنا إن شاء الله نفرحها قبلو كاغرتن اسقچين قبا خمزرا في بحرو قبي فديتين قبا جودا خنو غاما بشان فديت كشافي اسيتي حواجان قبا غرام مسالا بلاك بيبر سوغيدا بابريكا في هردان قبا غرام مسالا خوني كما إيجياتي أتي كم قصة بمكانة يقولني داخني بابريكا في فلفل قرفة سوي الدافي هروديتشو هرودا أردي يخين حلدي يسأتنا كت أجر تكون لا بافتسامة بريدي نوتولي جريتشو لا ما شاء الله تبارك الله سمبوسا خينيا خنا فكاتة جودا سمبوسا لوكو itti aansee waan hin naqu chicken masala kana xiqqishoon itti naqe hedduu mi'eesse xiqqishuma hedduu miti itti naqadha hin qabannes rakkoon qabu kanuma dura inni sun illee nu wagaya itti aansee peas yookiin maali inni kun afaan oromootiin atara miti ni beektan hayyee gisee suuraa isaa agartan kanaan itti naqee sila xiqqishoo baaseetiin lafa kaabii qaba ture gabaradoon irraa bahu niin irraanfadhe kanaafuu ammas deebisee bishaan ficcisiisuun qaba jechuudha. agartanii akkatti bareedummaa maashaallah ni bareeda namni garii dinnichaa sitti ida'uu ni dandeessan yoo feetan rakkoo hin qabu masaalaan sun kun ammaan itti naqee reefu isinuma agarsiisee malee ammaan itti naqee waa xiqqishuma akka agartan hedduu miti. akka agartan laala bishaan fixatee jira bishaan hin qabu. ما شاء الله تبارك الله بسم الله تجينا مريض وما نعسو سبحان الله يا اتيان سيواني نتناقو كجي في خمزرة في سبرينج اونيون ما جتنين بحرو sanitti naqee jechuudha sammoota laala soogidii yoo hin geenyeef itti hidhaadha. maashaallah kana fakkaata hedduu mi'aawaa ture bareedaa ture by the way
yeroo viidiyoo kana ilaaltan sambuusaan kun kutee jira already. Nyaadhamee jira jechuudha maashaallah. Torbaan hafte kanaaf godhu fedhaahu yoo tokko kana malee fedhu garuu hin godhin dhiisii mara kon qabu kana fooniin hin nyaadhanaan jee garuu ni soomana xiqqishaadhaan wanti godhaaf inshaallah. Akka agartan gaafun nama ficaa yookiin harcee qaba. Harcee sana naqeetiin bishaanii wajjin akkana goonee tolfanne jechuudha. Guluu yookiin itti maxxansuuf jechuudha sambuusaa gizee marru. So sambuusaan foon chicken isaa hanga qabbanaa'u eeyne isaa actually guyyaa itti aanuu mari'anii akka viidiyoo haan irratti agartan viidiyoo hafoonii gizeen godhu. Galgalaan godhee ture maruuf dadhabeetiin so ganama itti aanu lamaanuu mareetu jechuudha. Foon maali biddeena isaa hanuma tolfameen bitee isa san mummuradhee tolfadhee akkasitti honnooti amma akkanatti maru jira jechuudha. Akkanatti mammarree sambuusaa gizee maru suutaan maraa akka nama biraatti hin faastii miti. Tolchee xarafaa bakka perfect godhuun fedha. Xiqqishoo yeroo narraa ni fudhata. Homaa hin qabu namni galuuseetuma waliif mammaree asiin banaa achiin banaa yookiin shappiinsaa sirrii miti hin jaaladhu akkas tolchee laalee bareechee nulaaqa agartanii ni kaniin godha agartanii uraa takka akkan qabaanne maaliif gizee uraa qabaate gizee waaddan salliixa keessa xishishishee waan akka bishaanii babbaasee salliixa sana isinirraa gurraachuusee balleessa. Naafiin akka gaarii laalee uraa hunda cuccufee tolchee haa'ee jechuudhaani laal akka agartan kana fakkaata gaa honnooti maanta na hundasaa maree maashaallah tabaarakallaa sambuusaa 45 ta'e na fakkaata. Kana fakkaata honno sambooda miikaan qaba miikaa firiizara keessa haayan akkanatti irra barreessee chikinaa fi foonis akka gargar naa baafachuudhaaf jechuudha. Akkana haa'ee jechuudha. Akkana fakkaata gaa yoo jaalattan akkuma beekamu like share subscribe godhuun raanfatiin viidiyoo biraatiin hanga wal agarru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.